بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، ربي في سنجالة دا والله بالله واتنون دبدا قلبي الناف داقاي دبين كوجل قبوف جد بسم الله فارون كربيت الحمد لله كان بودس يا ربي تمري نكاي. Akkamiin dubbadha eessarraan jalqabaa bu'uuraalee seenaatiif taatanii hangafaa guyyaan kayriin keessan isin galuun hin dhufaa isintuu gammachiisaa miskiintota cufaa. Addunyaa kanarratti hedduu ilmaan namaa bu'aa boruu dhiisee kanarraatiif deema jara faallaasanii isiniifan hima kayrii carraaqachuuf hunduu wal dorgoma haala kanan abbatuufitti qarooma. Mee gurraan dhagayi waa'ee sumayyoota walumaan ta'anii jara bilaalotaas miskiina meeqatu isaan kan abdata yoo ani hin dubbanne rabbitu dubbata. Gaachina masgiida miidiyaa islaamaa dadhabeeran jenne danda'anii hundumaa bakki kayrii kamuu jarumatti haajoma homa qabanirraa hundumtuu arjooma. Seenaa jaraa keessaa mee tokkoon dubbadha bakkuma jirtanitti qalbiin naaf hubadha fakkeenyota gaarii jararraa hubadha. Sumayyootas ta'ee jarri bilaalota nu gammachiiftanii hundeen keessan goota seenaa islaamummaa dabarsaa dhaloota isintuu hundeesse miidiyaa ummataa nama meeqaatamtuu irraa waa hubata. Garee ijaartanii maqaa moggaaftanii miidiyaa ummataa kana qarqaartanii walii ajajamuun isa nu bantanii himus hin dhumatu galanni keessanii. Gareen hundi isaa hooggantoota qaba akkaataan adeemsaa waan nama ajabaa madrasaan imaan hundaafuu hangafaa afaanota heddisiisaa ajabaa hooggantoonni kunniin hundinuu ciccima hawaasa gurmeessee suutumaan ittima bira haa dhaabatu miidiyaa islaamaa haala bareechatee khayritti wal waama natu hirmaachisaaf hundumtuu wal saama haala kanaan hunduu khayriif wal dorgoma. Fakkeenyaa dubbadhaa waa'ee Nuural Hudaa hunda himuun taatu xinnoo irra butaa kan anarraa hafe isinitti guuta. TV Nuural Hudaa gammachuu islaamaa wanta khayrii taate hundattuu nu waama gaachina mu'minaa bultii ilmaan namaa osoo inni jiruu yoom jibbaan argama akhlaaqa gaariidhaan jaalala arjooma. Suuta itti yaaddanii kan isa bantanii ajrii teessan hunda achitti argattanii isiniif kaffalaa Khaliqni guddaanii boruu bu'aa qabdi ifaa jeen teessanii. Sagalee ummataa soora qalbii namaa yaadachiisaa khayrii ummata musliimaa biyyaan addan qoodu kan gamanaaf gamaa kutaan hin filatu kun arsiif kun jimmaa Oromoo qofaaf hin jenne takkumaa sabaan addan qoodne ummata islaamaa haala bareeffatee khayritti aswaama. Kan gaddaa jirullee si banee boqotaa akka nuuf hundooftee arganne furmaata saniin dura maatiinuu wal fixaa jiraata mana murtaabee seeraan wal himata hanguma xinnootti addaan feffe'ata nikaa wal hiikuun gaddumaan jiraata. Amma garuu hunduu sirraa waa hubata sagantaa kee hundaa sirnaan dhageeffata warraan wal dhabullee dafee araarfata hayaata gammachuu akkasiin jiraata kanaaf namni kamuu dhugaan si jaalata. Jaarmiyaa islaamaaf kan taate furmaata namni sammuu qabu sirraa waa hubata kan isaaf hin galle dafee si gaafata dhaddacha jaalalaa sirnaan dhageeffata kamisa galgala deebii isaa argata qalbiidhaan hubatee tasgabbiin jiraata. Galata galfannaa nuti yeroo hundaa baga nuuf hundoofte TV Nuural Hudaa erguma hundooftee hojjatte waan guddaa kan duraan islaamaaf ta'e ba'aa guddaa. Raadiyoon Nuural Hudaa akka nuuf hundeeffame jaalallee meeqatu waliif ijaarame nama meeqaatamii bultiin ijaarame jaalallee meeqatu waliif araarame. Bultii meeqaatamtu sirratti waa yaalame dawaan dhibee isii si biraa argame furmaanni waldhabbii si biraa barame haala kanaan sirni duraa jijjiirame ulfinni nikaa sirratti barame. Ammallee dagaagi lallisii mul'adhu addunyaa irrattis waan gaarii hojjedhu soora sammuu teennaa nu cinaa dhaabbadhu faayidaan kan kee hedduu kam keessaa dubbadhu saatalaayitiidhaan ergaa